Akkam jirtu maatiiwwan milkii tuubii biyya keessaa fi biyya alaa teessanii kan hordoftan marree milkiin tuubii bakkuma jirru teenyee barnoota afaan Oromoo haala salphaa ta'een akka barreessuuf dubbisuu dandeenyuun kan waliin ilaalaa turre kutaa torbee darbe keessatti jechoota sagalee gama boodatiin dheeratan kan waliin ilaalaa turrerraa viidiyoo barnoota torbee darbeerraa akka waa bartan abdii guutuu qabna. Har'a kan waliin ilaallu jechoota sagalee jabaa qaban kan jedhamanidha. Kanaaf maarree yuutuubii keenyaaf warreen haaraa taatan sabiskiraayib sheer gochuudhaan akka nu duukaa dhaabattan kabajaan isin gaafannaa. Gamanumaan barumsa har'aaf qabnutti kan eegallu ta'a jechoota sagalee jabaa qaban jechuudha. Jechoota sagalee jabaa qaban jechuun jecha keessatti dubbifamaan gosa tokko lama walitti aanee yoo barreeffame sagalee jabaatu uumamaa jedha. Kana jechuun jecha keessatti dubbifamaan gosa tokko lama walitti aanee yoo barreeffame sagalee jabaatu uumama jechaadha. Jecha keessatti dubbifamaan gosa lama wal fakkaatu jechaadha. Lama yeroo barreeffame jecha sagalee jabaa jedhamu kan uumudha jechaadha. Kanaaf marree jechoonni asii gadee isinii tarreessinee jirru kun qalamii diimaadhaan warreen barreeffaman kun jechoota sagalee jabaa ta'anii kan jiran jechaadha. Kana jechuun jabaa kan ta'an kun qalamii diimaadhaan kan warreen barreeffaman kun asiinillee dubbifamaa wal fakkaatu lama wal bukkee kan jiran jechaadha. Laasittis kan ilaalaa jirtan asiinillee akka nuuf galuuf qubeewwan kun dubbifamaa wal fakkaatan lama kan wal bira jiran maalluuf uumuu dubbichiiftutti hirkatanii jecha sagalee jabaa nuuf uumu. Kanaaf tokko tokkoon kan waliin ilaallu ta'a. Nu duuka bu'aa nu hordofaa. Madda fayyaa farra waggaa damma kubbaa gadda xiqqaa birraa gogorrii duwwaa cabbii raammoo weenni hundi isaanii qalamiin diimaa akkuma dura isinitti hime warreen sagalee jabaa qaban jechaadha. Warreen jechoota jabaa nuuf uuman jabaatanii kan jiran dubbifamaa wal fakkaatu lama kan jiran jechaadha. Akka isiniif galu qalamii diimaadhaan kaa'e isaan kun jabina qubee sagalee kan uuman jechaadha. Kanaafiyyuu akkasumatti kan itti fufu. Dubbii dibbee lammii damma guddaa sammuu baddaa kubbaa naannoo luuccaa biddeena bokkaa arraba tokko edduu alluu. Hayyee jechoonni kun qalama diimaadhaan akkuma isinitti hime jabeenya qubee sanii kan agarsiisan jechaadha. Jecha san kan jabeessan jechaadha. Asitti fakkeenyaaf gaafa ilaallu amma naannoo. Naan kun maal ta'a? Ni jabaata jechaan yeroo dubbinu ni jabaata.
asittillee yeroo dubbin nama luuccaa oguu jennama luuccaa caanama maalta ni jabaata yeroo dubban hin jabaata jechaadha. Asitti garuu luu hin dheerata asitti garuu caan hin jabaata jechaadha. Caan hin jabaata asittillee yoo ilaallu biddeena daan hin jabaata maaliif jennaan jecha sagalee jabaa kan jenneef kanaaf qalama diimaadhaan kan barrate jenneerra. Asittis gaafa ilaallu amma bokkaa kan jedhu kaan keenya hin jabaata ilaalcha kaa bokkaa. Asittis gaafa ilaallu arraba eessatti jabaata raa kanarratti jechaadha. Tokko kaan amma gudubbannu maal jedha tokko eessatti sagaleen keenya jabaata kaa kanarratti warreen qalama diimaadhaan barreeffamu. Hedduu daa kan jedhu kun daan hin jabaata asitti jechaadha. Alluu isaanis laan ni jabaata. Kanaaf maarree haala salphaa ta'een jechoota kana irra deddeebitanii gaafa shaakaltan haala salphaa ta'een jechoota sagalee jabaa kana dubbisuuf barreessuu kan dandeessanidha. Kanaaf maarree qalamiidhaan warreen barreeffaman kun hundi isaanii jabeenya jechoota sagalee jabaa kan nutti agarsiisanidha. Kanaafiyyuu qalama diimaan kan barreessan kun maal agarsiisu jechoota sagalee jabaa. Kanaaf maarree yeroo dubbistan sagalee keessanirraa adda baasuudhaan irra deddeebitanii gaafa dubbattan jechi jabaatu kami kan jedhu amma akkuma naannoo jennee dubbannu kan naannoo naarratti sagaleen keenya ni jabaata. Kanaafiyyuu sagalee keenya adda baafnee bakka itti jabaatu bakka itti laafu adda baasuudhaan bakki sagaleen jabaa jiru adda baafachuu ni dandeenya jechaadha. Kanaafiyyuu sagaleen jabaan eessatti adda nuuf baay'ee sagaleen jabaan yeroo dubbannu qubeen dubbifamaa wal fakkaatu lama bakka jirutti sagaleen keenya jabaata jechaadha. Qalama diimaadhaan kan barreeffaman asiinillee. Kanaafiyyuu haala salphaatiin irra deddeebitanii shaakaluudhaan viidiyoo kana duuka bu'uudhaan dhaggeeffachuudhaan siniif kan galu ta'a. Kanaaf maarree barnoonni irraaf qabnu asumarratti nugaa warreen barnoota afaan Oromoo kana karaa telegiraamii, iimoo, waatsaappii, zuumiidhaan barachuu warreen barbaadan lakkoofsa asii gadi isin keenyu kanarratti dawwaluudhaan nu qunnamuu dandeessu. Kanattis dabalatanii barnoota Ingiliffaa, barnoota herreegallee itti fuftaniis barachuu yoo barbaadan lakkoofsa kanarratti dawwaltanii nu qunnamuu dandeessu. Maarree barnoonni keenya irraa asumarratti nugaa nagaadhaan turaa. Galatoomaa.